Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya nagaa keessanii nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu. Egaa tole kun barnoota teknooloojii afaan Oromootiin Afrikaa Samsiin irraa isin qaqqabudha. Barnoota keenya kanarraa keessatti akkamitti barreeffama garaagaraa jechuudha sagaleedhaan dubbanne gama barreeffamaatti sagaleedhaan dubbanne san gama barreeffamaatti jijjiirree tekstii yookiin immoo miiseejiilee garaagaraa namaaf erguu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa kun baay'ee gaariidha waan ammallee sa'aatii keenya nurraa hin gubne akkasuma jechuudha fayyadama irrattis jechuudha namoonni barreeffama garaagaraa barreessuu hin dandeenye kanneen afaan dubbachuu danda'an haala kana yoo fayyadaman miiseeji abbaa barbaadaniif yookiin ammoo nama erguu fi barbaadan saniif jechuudha salphatti erguu danda'u jechuudha. Kanarratti afaanota hedduutu jira jechuudha. Afaan hedduu kana keessaa afaan Ingiliffaatii fi akkasuma afaan Arabii irratti kan hundaa'e baay'ee haala gaarii ta'een kan inni isiniif hojjetu jechuudha. Dabalataan jechuudha keeyboordii isaa afaan Oromoo irratti yoo guuttattan jechuudha afaan dhiifama afaan Ingiliffaa irratti yoo guuttattan gama afaan Oromoo illee jechuudha haala dubbii keessaniitiin fakkeenyaaf dubbii yogguu dubbattanitti jechuudha sirritti wanta dubbattan san ifa gootanii yoo dubbattan kan inni afaan Oromootiinis isiniif barreessuu danda'udha jechuudha. Kanaaf qubeen Ingiliffaatii fi afaan Oromoo barreeffama irratti hedduus garaagarummaa hin qabani. Kanaaf jechuudha barreeffama irrattis yogguu dubbattan afaan Oromootiinis keeyboordii isaa san fayyadamuu dandeessu jechuudha. Ispeelingii afaan Ingilishii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha gama barnootaatti dabruun irratti warroonni gama chaanal Afrikaa Samsiingii haala dhuftan chaanal Afrikaa Samsiingii akka sabskiraayib gootan isin yaadachiifna. Akkasuma viidiyoo keenya kan daawwattan laayik sheer gochuudhaan hiriyoottan keessan nuuf qaqqabsiisa. Gaaffii fi yaada qabdan koomentira nuuf kaa'aa. Gaaffii fi yaadni keessan jajjabina nuuf ta'a ammoo akkasuma immoo barumsa dabalataas nuuf ta'a jechuudha. Kanaaf gaaffii fi yaada keessan nurraa hin qusatan isin jenna. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha gama barnootaatti yogguu deebinu immoo jechuudha WhatsApp irratti isin agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf nama WhatsApp irratti isin agarsiisa kana kan fayyadamtan immoo aappii tokkollee isin gaafatu jechuudha. Fakkeenyaaf nama WhatsApp irra ni gala. Haala kanatti WhatsApp keessan fakkeenyaaf WhatsApp irra galtanii jechuudha nama sagalee yookiin ammoo barreeffama erguu fi heddansan jechuudha. Bira ni deemtu jechuudha. Fakkeenyaaf erga bira deemtanii haala kanatti fakkeenyaaf iddoo barreeffama kanarratti jala keeboordii kanatti kiliikni gootu haala kanaan erga kiliik irratti gootanii booda iddoo barreeffama yookiin ammoo teessoo keeboordii isinii fidaa jechuudha. Sana booda maal gootu jala kanatti mallattoo voiisii tan googilii kan irraa gadi jechuudha mallattoo ispeesii cinaan argamtu irratti al tokkoof kiliik ni gootu jechuudha. Asirratti haala kanatti kiliik ni gootu. Sana booda haala kanatti keeyboordiin isiniif banama jechuudha. Iddoon sagalee isin ittiin dubbatan jechuudha. Fakkeenyaaf nama jechuudha isiniin dubbadhe viidiyoo kana hojjetaa yookiin ammoo viidiyoo waraabaa waan jiruuf sagalee koo naaf waraabuu hin danda'u jechuudha. Asirratti yogguu ammoo osoo voiisii kana yookiin ammoo viidiyoo kana riikoordii godhaa jiraachuu baadhe sirriitti kan inni naaf waraabu jechuudha. Kanaaf jechuudha nama afaan akkamitti akka jijjiirachuu dandeettan afaanota garaagaraatti akkamitti akka geeddarachuu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Afaan jijjiirachuudhaaf maal gootu siitingii gara bitaatiin argamtu kanarratti al tokkoof kiliikni gootu sana booda jechuudha laanguweej jettu kanarratti kiliikni gootu sana booda jechuudha afaanota garaagaraa haala kanatti isiniif fidaa jechuudha. Egaa fakkeenyaaf kun ammoo Ingilish Austraaliyaa irraa asiin jechuudha haala kanatti Ingiliffa kanarraa yoo baasu barbaade haala kanatti irraa baasa sana booda jechuudha iddoo seef jettu kanatti kiliikni godha sana booda haala kanatti kun akkuma agartan Arabii irratti afaan Arabaa qofa irratti deebi'ee jira jechuudha. Dabalataan isin ammoo jechuudha afaan barbaadan fakkeenyaaf afaan hedduu afaan kana hundaa jechuudha raayitii irra guutanii seef gootanii afaan barbaadaniin dubbattanii fayyadamuu ni dandeessu ni jenna. Fakkeenyaaf egaa hordoftoota keenya jechuudha haaluma isin agartan kana jiru jechuudha. Fakkeenyaaf nama Ingiliffa kanarratti yoo deebisa jechuudha fakkeenyaaf Ingilish Austraaliyaa fakkeenyaaf isa kanarratti ni filadha. Haala kanatti isarratti yoo guute haala kanatti deebi'ee maal godha jala kanatti gabbee seef iddoo jettu kanarratti kiliikni godha sana booda jechuudha ammas yes change iddoo kanatti al tokkoof kiliikni godha sana booda haala kanatti afaan Ingiliffaa iddoo kanarratti naaf banamee jira yookiin ammoo naaf deebi'ee jira jechuudha. Kanaaf haala kanatti irratti guuttatanii fayyadamuu dandeettu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha kana malas jechuudha fakkeenyaaf amma isin yogguu dubbachuu barbaaddanitti duubatti deebitanii jechuudha yookiin ammoo yogguu sagalee keessan gama barreeffamaatti jirtanii namaaf erguu barbaadanitti maal gootu as iddoo duraanii kanatti deebitu jechuudha. Sana booda maal gootu iddoo kanatti kiliikii gootu akkuma isin garatan jechuudha.
tap to speaking jedha. Fakkeenyaaf nama dubbataa jira jechuudha. Dubbataa jira asin yookiin ammoo bilbila kanaan record godhaa jira. Record osoo godhaa jiru sagalee koo nan dhageessu yookiin ammoo sagalee na waraabuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf isiniif ammoo sirriitti kan inni isiniif dalagu yoo bilbila keessan record godhaa hin jirre yookiin ammoo recordiin ala jiraatan sagalee namaaf erguu barbaadan yookaan ammoo miiseejiidhaan sagalee keessan gama barreeffamaatti dubbattanii gama barreeffamaatti jijjiirtanii namaaf erguu barbaadan karaa salphaa fi haala gabaabaadhaan isiniif jijjiiraa jechuudha. Fakkeenya kanaatiin jechuudha keyboardii kana jechuudha isinitti agarsiisuudhaaf isa mobaayila kana jechuudha kan gara harka mirgaa irraan argamu kanarratti ilaalaa jechuudha. Warahmatullaahi wabarakaatu. Dandeettu jechuudha yogguu isin dubbattan haala kanatti sagaleedhaan yogguu isin haasawtanitti haala kanatti isiniif waraabaa jechuudha. Kanaaf haala kanatti waraabduu isin jenna. Tole egaa hordoftan jechuudha. Karaa baay'ee salphaadhaan haala kanatti fayyadamtu. Haala kanaan laalaatii fayyadamaa isin jenna. Tole barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hamma barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti nagaan nuuf tura.